waaqayyoo teraame mo'ichi kan waaqayyoo teraa dabalaa jedhaa jecha kana haleluuyaa galanni waaqayyoo haa ta'u. Iddoo kanarratti namni jecha kana jedhu Solomoonidha. Macaafa keenyaa boqonnaa 21 irratti namni jecha kana jedhu Solomoonidha. Solomoon namni waaqayyoo macaafa keenyaa kana gaafa kaa'u waa'ee mo'ichaa kana mo'icha akkamittiin akka argamu kaa'a. Maqaan waaqayyaa eebbifamu. Maaliif mo'icha kana kaa'a gaafa jennu maaliif fardi guyyaa lolaadhaaf nama gargaara mo'ichi garuu waaqayyo biraa ta'a maaliif jedha. Solomoon jireenya baay'ee dabarse. Jireenya baay'ee dabarse nama dabarse. Nama jireenya baay'ee dabarse. Nama haadha manaa gara 1,000 qabu. Odaantishiinis yaadne ሰው 700 ትክክለኛ በህጋዊ መንገድ ያገባ 700 ሴቶች አሉ። 300 ደግሞ የቤቱ ሰራተኛ ናቸው። ዱበርቶኒ ዲብቶርባ አደመናሳ ሴራ ታሊ ጋፈጅረኒ ዲብሰዲ ሞ ዱበርቶታ ሆጀቶታ መነሳኪያ namichi kun baay'ee kana sinnibu seenaan isaa baay'ee cimaa nama qabeenyaadhaan beekamaa qabeenyaadhaan baay'ee beekamaa beeka waan hundumaa argee beeka loluudhaafis baay'ee waan isa dhibu bitee jiraachuufis waan isa dhibu akkaataa adda addaatiin biyyoota kana kontirool godhee jiraachuufis waan tokko waan isa dhibu Aba sabite, abenya kaba, jirenya wan duma kaba, humna lola kaba, garu jecha kana kaba. Farti guyyaa lola ab nama gargaara, mo'ichi garu waan biraadha. Hullu ballo yeso, ገንዘብ አለው ብዙ ሀብት አለው በተለያየ ጣጫ ላይ ሄዶ መዋጋት ይችላል። ተዋግቶ ደግሞ ማሸነፍ የሚችል ሰው ነው። ነገር ግን ምንድነው ያለው? ድል ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። እኔ በተዘጋጀሁበት መሰረት ሳይሆን፣ እኔ ባለሁበት መሰረት ሳይሆን፣ እኔ በሚያውቀው አቅጣጫ ሳይሆን ድል የሚገኘው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ሃሌሉያ ቆጳው ደንዴሳ ፈለፈለቹ ደንዴሳ ከለቲ አዳዳ ደሙ ደንዴሳ ዋንባዬ አንዴሙ ደንዴሳ ፍራንዴሙ ደንዴሳ ሆሪን አንዴሙ ደንዴሳ አካታ በርባችሳ ደየ ደሙ ደንዴሳ ሞይቻ ኢሳ ስሪ ከነማላቱ ገሩ ኤኙዳ ሃሌሉያ ዋቀዮ አሜን አሜን ከናቢ ጡሙረዱ ቢሳዲ እግዚአብሔር በምን ዙሪያ ላይ ከቦ ነው በመጨረሻ ምዕራፍ ላይ እግዚአብሔር ነው። ሀብቶቼ ሳይሆን እግዚአብሔር ነው። ገንዘቤ ሳይሆን እግዚአብሔር ነው። እውቀቴ ሳይሆን እግዚአብሔር ነው። ዘመዶቼ ሳይሆኑ እግዚአብሔር ነው አሸናፊነትን የሚሰጠው። ስለዚህ ያለ እግዚአብሔር ማሸነፍ አንችልም፣ አይቻልም የሚል ነገር ነው ያስቀመጠው። አረጋጅቱ ገለኒ ዋቀዮ በቃ Wanta kono sitti meedan warba mana keessa karaa keessa irra jireenya keessatti loltanii mo'achuun dhabdan adeemtanii mo'achuun dhabdan hojjettanii mo'achuun dhabdan baay'ee yaaddanii mo'achuun dhabdan kallattii adda addaan lolli mana keessa irratti baay'atee kan jiru arraga nama kana wanta kono sitti mo'ichi kan waaqayyooti. Haleluuyaa mo'ichi kan waaqayyooti. Mana kee moo kana digandeessu waaqayyooni. Jirenya kee moo kana digandeessu waaqayyooni. Karaa kee irratti mo'icha argachuu kan digandeessu yoo waaqayyoon jiraatteedha. Waaqayyoon taa mo'ichi. Haleluuyaa አሜን 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 ድሉ በእግዚአብሔር ነው በሉት እስቲ ባካችሁ። አሜን 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 የቤታችሁ ድል ብዙ ልትጨነቁ ትችላላችሁ፣ ብዙ ልትቸገሩ ትችላላችሁ። በጣም ሄዳችሁ በጣም ሰርታችሁ በጣም ብዙ ነገር ብላችሁ ነገር ግን ማሸነፍ ያቃታችሁ ሰዎች ዛሬ ጠዋት ለእናንተ አንድ መልእክት አለኝ። በእግዚአብሔር ነው የሚሸነፈው። መንገዳቸው በእግዚአብሔር ነው የሚሸነፈው።
ህይወታቸው እግዚአብሔር ነው የሚሸነፈው። ተሸናፊነትን የምታገኙት በእግዚአብሔር ነው። ሃሌሉያ! ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ድል በእግዚአብሔር ነው። አሜን አሜን አሜን። ሜሞቹ ዋቀዮኒ ነይላ አይሰማም። ሃሌሉያ! ሞይች መነጌቲ ዋቀዮን ሃሌሉያ! ሞይች መነጌሰኒ ዋቀዮኒ ሞይች ሆጂ ጌሰኒ ዋቀዮኒ ሞይች ሙለተ ጌሰኒ ዋቀዮኒ አሜን። ሙለቲ ቆባሳ ኤሰኒ ሙለቲ ቆባሳ ኤሰዩ ጎ ከሮሪ ቆባሳ ኤሰዩ ጎ waan baay'ee karoorsitanii fiigaa jiraachuu dandeessu. waan baay'ee karoorsitanii adeemaa jiraachuu dandeessu. garuu Waaqayyo wajjin yoo qabachuu baate garaagara deema. Sinii galeera garaagara deema. yeroo baay'ee warri mana hojjetanii mana ijaaranii gaafa mana kana lassanuu jalqaban manicha akka inni lassanamuuf miinaa guddaa kan qabatu maal? Ashawaan jira, fiinoon jira, wanti baay'ee itti daddabalamu jira. Isa keessaa garuu isa kamtu miinaa guddaa taphatanii yaaddu? Hello. Bishaanidha warra. Eshi gara biraana. Simmintoo. Eshi garuu simmintoo itti. Olmaa jiniini mirkaneessee dabarraa warra simmintoo itti. Dubartoonni dhiisaa yoo beektan ta'e dhiironni yoo maal dhaggeeffatanii? Isa kan sukkuumaa ol naamini. Tashee maaloo? Waaqayyo gooftaa Yesuus bishaan akka ashawwaan ol qabatu kan godhu bishaan simmintoodha. yoon beeku ta'e isiniin morma waanti beenaa dhaqaati bishaan itti naqaati bishaan ol isin haa qabachiisu ashawwaa fi wantoota jiran simmintoon isaati. Simmintochi kaati bishaan duwwaatti naqaati manicha immoo maragaa. Bishaanin laaffisa malee saatii kan walitti qabu simmintoodha. Miyaayyaayis በጣም የሚያጠነክር simmintoodha. isa mana biyyoo yookaas mana dhoqqeedhaan maragamoo maayittan warri cidhiidhattan baay'ee keessa mana biyyoo qabdu mana biyyoodha. mana biyyoo kan jabeessu walitti cidhii bishaanii fi biyyoo fuutanii mannaa walitti mattanii walii gabboochaa wal takkarumaa gara yaa sokkalaa bishaan guree sokkaddaa'u garuu cidhii fidanitti namattanii naannii dhiitaan ishee beekan sirriitti beekan sirriitti qabachiisa. galanni Waaqayyo qofata. Maaliif gara sana dhaqe beektu? Amma barbaaddan deemtanii, amma barbaaddan fiiddanii, amma barbaaddan mul'ata qabaattanii, amma barbaaddan karoora baaftanii, fiigicha addaa fiiddanii Waaqayyo keessan jiru naa ta'ee fi akka cidhiidhaaf amaannoo akka biyyoodhaa fi bishaanii garaagara. እንደዛን ይሄዳል። በቃ በራሱ ጊዜ ሄዳ አሁን አሸዋና ውሃን እንትን አድርጋችሁ ቤት ላይ እንደዚህ ረጭታችሁ ወይ ደግሞ ቤት ላይ እንደ ልስን ነገር አድርጋችሁ ከሄዳችሁ ቤት ሳትደርሱ ነው የሆነ ቦታ ሳትደርሱ ነው ወዲያ ነው ፈርሰው። ሲሚንቶ ግን ያያይዛል ወልቀበቺሰ ኦሊቲና adeemsa jireenya keenyaa kan walitti Waaqayyo galanni Waaqayyo fata. Adeemsa jireenya keenyaa fiigicha jireenya keenyaa fiigichi gaarii ta'e mul'ati gaarii baasuun mul'ata adda addaa baasuun gaarii ta'e hojiidhaaf fiiguun gaarii ta'e Waaqayyo gaafa keessa galuu in jabeessa ያጠናክራል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያጠናክራል። ያለ እግዚአብሔር የትም አንደርስም። ለዚህ ነው ሶሎሞን ሲናገር ድል ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። እንሰራለን ድል ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። እንሮጣለን ድል ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ሃሌሉያ! ብዙ ነገር እናገኛለን፣ ብዙ ነገር እናደርጋለን፣ ድል ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ሞች Waaqayyo biraa taa'e ሞች mana keessanii Waaqayyo biraa yoo ta'e
mo'ichi gaa'ela keessanii waaqayyo biraa yoo ta'e mo'ichi qullata si qabdanii waaqayyo biraa yoo ta'e kanaaf seenaa namoota muraasaan isinii kaasuu barbaada. Moota isa duraa boqonnaa 18 gaafa dhaqanii dubbifattanii 18 irra gaafa dhaqanii dubbifattanii seenaa ኤልያስን አርገቱ ሴና ኤልያስ በጣም ብርቱ ሰው ነበር። በእግዚአብሔር ዘንድ ከእግዚአብሔር ጋር የመኖር ነገር በጣም ትክክለኛ ሰው ይተነብያል የሚለው ነገር ጠባይልም በምድር ላይ ጠባይልም ይሰራል ይሆናል ይሳካል። ገርጉ ያተቋጥጡ አለ ዋቸው ሙደ mana Akaabitti dhaqee bule. Akaab jechuun mootii Samaariyaati. Mana Akaabitti dhaqee bule ituma raajuu gaafa dhaqee mana Akaabitti bu'u Akaabi akkana warra Akaabaa akkana jedhan mana isaa wajjin olii galaniitu gurbattii kana qe'ee keenya kan jettu magaalaa keenya kana kan balleessuudhaaf ariifattu damnee balleessinaa damnee balleessinaa. Damnee balleessinaa. Kanaaf maal gochuun isaa irra jira? Eliyaas iddoo jiru irratti qabanii akka hin taane gochuun isaa irra jira. Eliyaas hin beekan. Hedoo waddeqe. Sumchaa dambuu adeemne. Ituu isaan biran ga'in, ituu Akaabii biran ga'in, ituu haadha manaasaa biran ga'in wanta tokkotu ta'e maal jennaan baay'ee beekamaadha biyyicha keessatti. Baay'ee raajiidhaan beekamaadha. Baay'ee tajaajilli isaa baay'ee mul'achaa jira. Sababii ta'e namni sodaata. Innaan raajonni ba'an akkana jedhan. Warri biyya kana keessa jirtan raajota ba'an ofiin jettan kottaa laga Qiis keessatti walitti qabamnee